كامل جرو نمك أنا بودا في مسي تأوز أك أربعمو في أكان مكان إني كامل ركامو بيكاتو في مسي تأودا وكينيا فاسليس مباركي سيس نما هندا مكان ما إني كامل بديد وما إني كامل ركاده مني أرومو برا في مسي تأوز جان أربعمو دا بس ما ركت إندو أكثر تلا لمن أرومو إيه مال كلا رمضة كلام موتام تزيلا إن شاء الله ممكن تمام مالا بو تيجي كمتك ممكن صدقة جرا جتتني نتلا جيم إفتترت جيم مالي تيجي كمتني رئيس بين كنا تيجي كمتني كله والله لازم كايري أقول موتام تمام موت أنا والله نمتني كفرت أعوذ بالله إجازة كنت ترى أرتم مكان باقي يا أبو أوان دم يرمى دبر تجين كبني والله تجين كبني مال تاكي كمرتي انتينا نغري يعني شوف ديت انجرماني هاي أراك سيادين أنا تيجي كبني بنا gara-garuma xiqqoof namoota maal sabuu bar tirippilii dabar silaa leencuma takka jechuudha bar tirippilii sana irratti leenci takka darbite barri qabxii wal qixa. Immoo atamte mo'atte neetworkii nalile. Immoo atame doktor maal taate irra deebisa na tabsiisa. Ati nagarre Abduuseen gisee lama moomee bara amma duras moomee arras moomee nagarre Abduusee hodhaa akkuma Abduusee sana fataa jaa Abduusee nagarre nama kun meeqaan qaxaqaxaniir. Wallahi namni akka Abduuseen jiru jechuudha. Amma duras geemii guddaa taphatee moomee ammas hin moomee. Firraa akkam godhanii beektaa ifi adda kuteeti sii kute jeen. Wallahi Abduuseen nam kun kudha lama jechuun nam tokkotti osoo hin himatiin dhufeetuma geemii beellamaa qabatee taphate. Kamen ragang gor gande tanara demne berayana. Ya wo dubbi ba dubbi. Wallahi dubbi duma dubbanne baram hokka. Makush. Naam labbaik. Wo me lappen si akabano itwar. Malin. Kasinjan. Tokko tan ladi tae makku yogana taate matari sabal fakata beta. Makor kora air silasa raba kata kongor. Mina disi aso isa kabarate anta moduraan maati. Nuyi aso ina beektaa nu wanni nu aso nu sila dhiirarra tosoo taate osoo dhiira waliin taate namatti tola akka uummata gaarii ammoo dhalaatti deemanii dhalarra duulu jechuun waan biraatti kun hin fokkata. Osoo dhiira akka kenna taate gara sooraadhaan amma gara meena dhiisii muluun azala jara sammuu warra achi jara jiru san inni sooraadhaan likki sitti maam. Akkana jee. Harki abjaataa shaallamar. Kuni gaarii shaati gaa'is asumaanuu baradhaa. Si wala tasuu darabiyaati. Maal wala tabandaa taa Awurooppaa dhuftee asitti akka aspaaltii nagadde uummata kophee aspaaltii gubbaa baafatu warra. Nuraa dhiisi boo hintaa isaaniiti. Akka biraa akkam jirtan isin? Takka xiyyaadin maraafu. Asli. Oh. Fayyaadhaan. Alhamdulillah. Rafi jira sih asli. Rafa kabar nu. Maki. Mamna. Oh Ramzi. خلاص بقى عندي ما إن شاء الله بلينا ولا غيره ولا. نايي رمزي أبشر. عنده هاي سنة نجتك. دام سانكاب بيبغى كذا تيمتا. وايجي تيمكا. ورا أما سينو فات. قاله. دكتور. رفع دكتور أصلي. واجي تيم واجي تيم. Gaafii duratti fahamii gaafattu ati dhuftee laaltu ture Dubaay kootu si affeerree ma accept nu godhuu diddeebar. Mucaa dhaabataa jira qoy. Naaf hool. Ramziin dhaama. Ramzi waan dhaammattee jiraatte viidiyoo banadhuti dhaamsa kee dabarfadhuti deemi rakkoon hin jiru.
Okay. Hundi haysanuu galatooma. Warri ajandaa oofaa jirtanis dhugaan jirtu tanuma asumatti ajandaas dhaabaa. Kanaafuu wanni jirra kanuma dhugaan jirtu tanurraa dhageessani. Naaf himakkiirra namni wal beekus hin jiru. Haasoo suseetuma haasawaa jechuudha. Angisi afaaniin ajaa'ibaa wardugumaa. Kaameraan kee maal ta'e billic jechuu jira. Kaameraan irraa susaa jira. Amma sirriidhaan. Mootummaadha kaameraamaanii waraabaadha. Maglacaa kennaadha. Mangisti korona meeqatu suuraa isaa fide. Oofiyati. Kan mootummaa fakkaatamii. Kanaafuu warri ajandaa oofaa jirtan warri ilmo walii qabanii ni walii qabanii maalii wal fuudhanii jiranii maal mijoon bareetii yaarallee barullee namaan hedduu takka kabaju. Kanaafuu asumatti dhaabaan sinjaa dhaamsa karaa kana hundi keessanuu galatooma. Galatooma ulfaadhu dhaamsi kiyya. Hayya galatooma. Ulfaadhu obboleessa koo. Okay. Galatooma. Ati sama social media irraan badii viidiyoo dalagii viidiyoo dalaganii viidiyoo post godhi amma viidiyoo post godhi wallis maal jechuu hayyee carraa kanatti fayyadamii yaala nyaatte suuraa birallee yoo qabaatu bada jarana mucaa kana itti ma wallahi akkana guyyama sadi viidiyoo gafurraan feemasa kana maakiin gitaa maqaa keetiin namni Ramzii jaaniiti banataa jiran jechuudha. Namni sababa Ramzii kami jaanii sababa khiyyaan namni hedduun barbaadaa jira. Viidiyoo post godhi hin gawwoominiti. Si hime. Ammallee faaraan tokko Ramzaa jedhee banattee nam tokko fooloo sin godhu shawwadamis. Yaa. Jabaadhu. Dhiidha isaa dhumarra dhiidha kiyya haadha. Rabbiin nama nagiyaa haratti baasuuf ol baasaa bar. Ol ba'i. Doktor. እና ህዝብ ያስደኛ kana maal jettaate ana wajju Ayyeen fi mangisti. amma bar faashina Isi walli su qabdaa wallee qopheessi hanqasu. faashina maali faashina geemii kanatu tare أعوذ بالله والله نما جبسيسا أمر أبا أبا سفرت قالوا كيكي ممرتي رابين كياس تاسي أول لسكونه Bari akka nuti duraan wal jaarru jechuun akka nuti tokkummaa qabannee deemnu sanitti jaratti nama tokko taatee bar kuma kudha wayii ilaalamuu eegaltee bar duraan bar hin jiru bar keemii nam kuma kudha wayii ilaalamu isaan bira. Ambar galgala gaafa maakii mana kiyya turtanii sodaatame tureeti giiftaroonni hundi dhufanii na bananii achumaan narraa hafani. Akkas gochuun qabdu ture bara namarra cuftii deemteemi. Cuubicha wallahi gororoo ilma namaa guutuu cufaasaa kamii qabaatee yeroo isaati. Geemii tokko misi taphattee moomtee illee teenkiyuu galatoomaa warra taaftaabinis warra waan qadandosii kanneen jechuu qabdi. Ati bar fuuluma keenyarra cuftee deemtee kunti kasaame gasii jecha jira jiru. Akka abbaa waaqa wayinii kennitan deeffattanii fudhachuu dandeettani. Maal jettee? Thank you jedhee jira baran koo galatooma warri dhuftanis warri haftanis kataabtaaf gootanis. Moomnee bara akka moomteetti fudhate wallahi waan xiqqaa tokko moomtee bar sun moo jechuun bar sirraa fagaatanii si moodha bar si jala seentee si moodha bar. Aboo akka har'aa tokko osoo ka miliyeena akka har'aa qabxiin baddu tokko ta'e baay'ee takka ta'e shindaayi. Abduu see onagarree saa abduu see nagarree. Wayi na dhibiin miliyeena yoo taatu taasisa miskiina inumaa mul'attu adaa. Garasi yoo miliyeena Mucaa amma dura ibsishaa waliin qabate tokko santu miliyeena ammoo masii miti naafi hin mul'atu wanti isiin taphattee nu lakkoomsi isiitu nagarre. Hai. Geemii meeqa ture har'a? Ara geemii hedduu ture. Ani garuu wanti akka abduu seetti na hofalchisee hin jiru. Dhaadatee barraash koojaan kan nama kudha meeqa qabdi abduu see firaa dhisee na hin dhiisu jee
Taphatee abduusiin walaa yaaraa daalij. Gizee isiin mo'ottu achi fuudheeti balleessee si balleessee jeemuma. Abduusi. Sa durarratti meeqaan moote inni meeqaan moomesa Dr. Arkiteemi? Kuma 40 lama abduulee kuma 200 hoy. Isi koddee biyyuu wallista siin hin jirne isa kutte koddee bi. Kuma 42. Inni yoo isiinoo. Isin kuma 200. Maareen tasfaa qaba bode doktor. Kuma 40 sanuu kumni 40 taabtaabii fi waan maxiti qoda bar leenci kadarbame dhumarratti leenca lama harkatee jechuudha dhumarratti jechuudha. Qaxaqqaxamee jechuudha abduu seengise sadii. Sanuu sadii taphatu. Sanuu barreeffamni Oromoo koomantiin Oromoo dhabamtee manni guutuun afaan Amaariffaa qofatee aboo maaliif barreeffamni moo maaliif koomantiin guutuun Amaarumaa barreesse Oromoo dhabamtee jechuudha. Abduu waan moomiyaa bodhisime ati naga qabdaa bar. Hai. Oromoo ambar garaagarummaa leenca takkaati bar tirpilii irratti maaki. Tabaarraa kabduuse Oromoon giftii kennu miti koomentii barreessuu sodaatte amaarri qofti barreessaa turte. Laale amaara manni guutuun jechuun faannoo jaa koomentiin abduusee sila fuularra ni cufuumti osoo silkiin irratti darbee jechuun haqa qaba wallaahi akka inni ta'etti. Garuu inni namatti ni manne barrakkoonni beektaa akka ati himatte sanittu wallaahi namatti ni manne. Nutuu kadhuma dhageenya geemii xiyyanarraa nafina jee kalee. Ani maaliif namni abduusee namni kun hundi ilaala waa raggaxaa jira jedhee dhufe malee argin beeku. Nuti immoo kaleessa waliin seennee geemiin qabanuun hin joositi. Micoon immoo itti karoorfattee dhufte si galee. Ani porofaayilii argee waan shuugar maamii wayii qopheeffate see karaa keessatti. Abduusee nama waljisee wallaahi. Ajaa'ibuma immoo doktorri ispiir chaalenjii nama bantanii laash jettanii maal jechuu akka kun amma doktora akka kun gaariidha. Habibi maasii qoraan xiqqaa guddaan geemii taphataa gisee ana sirraa waliin furan yeroo kadhattu naan jee na geemii taphatu argite waggaa meeqa dhiise dantaa keessa abbaan fedhaa taphatu inaan haadha seenatu iyyuu hin taphatiin jedhanii yoo isin diddee taphatte ililiisa kan kennu ispiir chaalenjii sanuun banuu. Min taara waan. Ina ramza bar duraan akkami beeyta amma duraan gaafa nu taphanu sana akkami beeyta. Geemaroonni qoftiyyuu walii qaqqabatanii dhufanii cinaa tokko sirraa qaban ta'anii giiftara qofa eegan. Ka amma taphatu kun taphate keessaa baafate eeshiin nyaate ka birallee beellamate taphate eeshiin nyaate rakkoo akkasitti hin daldaalee nama. Taphatuu feetanii warri taphatuu fedhu kun hundi isaa deemeetiin nama tapsiisu gaafa isaa taphatu akka nama asmaraa nama haamu. Akka nuti gaafa keenya taphattuuti bar gaafa anta bar gaafa makiin taphattu gaafa makiin taphattu an giiftarummaa nu gizee san akkasi kennu narraa fuudhame Itoophiyaanii ture bar makiin gaafa kiyyaa sabboo namaa fi mucayyoo takka yoo san wal janna dadhabde sunu waan fiqirii keessa jirtu jechuudha. Leenca 12 kennitee Itoophiyaa turte bar gara $5,000 sigalee. Inni amma dhufee abaaboo askiriimii kennee tapha beellamaa qaba. Indazaa xuruu adeemna. Itoophiyaa fooriin ture meeqan ture? Sirii turte. Siriin ture leenca 12 kanneen Itoophiyaa gaafa wanti sabboonaa dammoo ana asli mubaarak Itoophiyaa ture jechuudha. Leenca. Ani ka jedhu birriin gaafa saniin jijjiirame. Sanii miti akkamiin beektaa? Birriin jira namatu uf jaalata hunduu uf jaalata. Maannim keessa qabu osoo keessaa qabu taa'ee silaala. Duuba ati gowwaadha kama bakka argite deemte fenaa otoo gisee ofii qabatee silaala. Yeroo tokko namni kubuma afaan kaayatee silaala. Kamma kunniin. Walii kanina sii gallee ammas nuti walii kanina gisee gaafa geemii qabnu fa'aa dhayinii walii kanina guyyaa san akka san caala dhufanii nu gargaaraniif jechuudha. Nuti hedduu nama taphachiisu turre jechuudha. Hanga diyaasporaa nuti tokkoffaa lammaffaa arguu turtarree isinuu ni jirtanii gaafsan. Kaammaa taphatee si garagalee dhalkuute jechuudha. Sababa sanii namni hundi taa'ee wallalammaa asiriinis hin kannu anis disuma takka kan namalee hin kannuus ni lallaalla jechuudha. So akkasuma namni duraan immoo akkas ture. Gisee asii taphate achi dhaqee kanna.
achi dhaqee kana Mubaarakis leeviliin isaanii leevilii kiyya baraan tiktookii na jalaa gubateeti malee akkuma asii faan ture bar. Hundi isaaniitu aseenan nama taphachiisaniiti. Ammaa garuu numa qabataa deebi'eetuma wanni ijaa jechuudha. Duraan bar nam tokkorraa hin hafnu bar Oromoo taphatee taana hin hafnu because isaanis ni dhufan jechuudha bira gissan. Akkasii malee akka ammaa kana hin jiru. Amma bar yoo banjiraamiti gandooyi keessa geemii qabate namni fuula see guura. Geemiin Oromooti jedhamu hin jiru. No, gandatti quba qabu osoo hin ta'in warri geemii qabatu kun sammuu ofii qulqulleessuu qabatu. Sammuu ofii. Sammuu akkam qulqulleessu? Sammuu qulqulleessuu jechuun akkami nama geemii taphatu hundaayyuu nama laalee bakka biyyatti amma ati ilma qotee bulaatimi? Laabo. Bakka nama fakkeenyaaf baadiyyaatti ilma qotee bulaati ka baadiyyaatti har'a yoo dhufe yoo nama tokko haame boru iftaa yoo nama tokko haame iftara yoo tokko haame gaafa midhaan kiyya gahe warri si dhufee naa haama harka namarra kaayachuu. Yaa akkas. Si galee give in the tech mibaal nagar alle afaan faranjiitiin give in the tech. Leenjii tokko kan laala amma anaa siima afaan Oromoo gilsiidhaan. Gisee namni geemii taphatu leenca tokko kan niteeti guyyaa geemii keetii moo leenca sadii fudhatta? Tokko kan leevilii 28 kana reewaa sila jaartitti yoo hitabsiise Oromoo maa kan akkasiidhaan. Anam takko kan nitaa garuu guyyaa geemii keetii fudhatta. Akkasii malee osoo ililliin darbiin nu achirratti arguu qabnaa warra jeen raga tokko jira bara. Gaafa sana akkasitti taphan ammas gaafa san geemiin hin baay'anne ilaal. Gaafa geemii asliin jiru aslii qoftiin gaafa geemii qabu namni biraa takka hin qabatu baatii lama qofa baatii lama kanuma asliitu beeksisamaa jechuudha. San booda namni hundinuu nutis geemii taphanneetitti walitti qabanna warri dalagatus dalagateetuma wanni ija. Nama nuti bar warra giftaroota keenyaaf illee hiyyaanna bar xiqqishoo geemiin kun ka maakiin torbaan kana taphattee nuti immoo baatii lama booda qabachuu qabna jaani baatii lama irftii namaa kanan amma bar hin jiru bar guyyaatti geemii 5 jaa namni baqatee bar amma yoo geemii taphattee giftaroonni keenyaa hayyaa baqatanii bar namni baqatee bar amma. Gaafa ati taphattu yaadadhaa bar Oromoon tuni nama tokkichi telefoona afuriin taphataaf gochuutti ture bar geemiin maan kunuyyuu waan addaati. Amma bar namni maaliif qabatte namni bar amma bar 5 jaa haati quba namaatiin beene kana hundaa geemii qabatee 5 jaa 7 jira. Duraan bar geemii nama tokko qoftiin qawwaxamee maali boo maaltu jira namni hanqa jahu tokkotti qawwaxxi godhamee beeksisan samma namni kuma meeqaan laallamte jechuudha. Amma garuu asittis achittis giftarri kun rakkatee achis ni dhaqa asis ni dhaqa firraa jedduutti badaa jechuudha. Akkasuma ta'e bara amma bifa nuti taphannu saniin kan fayyadamaa jiru immoo uummata Amaaraati amma isaa kanatti isaan tokkos fayyadamaa jira. Guyyatti hedduun hin jiru geemni isaanii. Amaarri hammaata jira har'ama kitaabdu isa wajjin taphatta san beektaa yoo san agarre waan isin gootu sun edallee naa goote sun namitti rabbaafaa. Akka kiyyaa fi asliiti amma isiin ijoollee akka dur nuti gizee geemii taphannu tokko biraan hafnee sanitti isiinis achi dhayite isiinis. Dhuftee achiin moo'amee agarran dhuftee keessan qaxaqaxamte kanaan jette. Amma baru geemiin guddaa laalamaa jiru hin jiru bara. Geemiin guddaa akka duraanii bakka jechuun geemii laal bireedu tokko harkiin laamaa nagarraan erga geemii raachuu wada geemii akkasitti naa hojii tokko hin jiru bara. Geemiin bara daska joogzii achiis namni dhiibee asiis dhiibdee jechuun bakka lola fakkaata lola si galee. Amma kuma 40 kuma 50 wal mo'atan. Laa geemii dhiisuudha kana booda geemii namni nama tapsiisu yoo amma tokkoffaa lolaa fi loltu jedhanii bar gabayaan harka qorrisiisan. Miskiin harkatti. Waan jana jenisima geemii qabata. Kalaas. Viidiyoo kool hudduu agarsiiftee dhuftee beellamattee mana kiyya nafina jetti beere dadhabne. Rakkanne. Miina dhiisin itti jirta. Waan rakkanne Allah. Warri akkasii suni raqama waahidi. Wallahi taphachuun dandeetta warra akkasii.
Giraanatti galee baran. Naa jedhamu Ana alhamdulillah gaafa durallee namichi ufumaa taphannu malee naan jedhee taphadhe sarrabbi na baase fuula duratti mootu taphachullee yaadan qabu hin taphadhullee kan nasiiba natti dhufe nasiiba yoo gizee taa'u tatatata gizee makkii fi ibsishaan faayiran malee taphadhu tatatata faranjii yoo natti dhufte tan ordoftoonni kiyyaa natti hin dhiisanii waan na ilaallatu hin jiru. እንግዲህ ምን እናርግ? Ati amma loltu wayii qopheeffadhu itti deebi'i namitti san hin dhiisini. Anillee si taphachiisa. Namittiin nama hin qabdu. Namittiin ifiifuu na sodaataa dhuftee osoo leenci tokkicha achirra naa darbanii tirippili sanirra namitti namni ababoota kanaa kennu hin jiru jetti. Garuu beektaa yoo saniin amanu walaan namittiin majnuuna tachi jirti. Sunis baramoo waa darbu eegaltee sunis geemara. Gadda walitti qabattee ammaa fidhan. Kabbaadidha. Wanni isin mana banattee argattu magaalaan ijaaraa dhiisimee hin argeen. Akka waan taaziyaa jirtuutitti namni ilaalaa yooma isin mana banattu. Nama arrabsite arraba isiittu mi'aawa. Nama kuma kudhaniin ani akkamiin namni nama arrabsee namni kuma kudhan yeroo tokko tokko na ajaa'iba. Baay'ee isaan akka feemasoota wallalaan gisee hedduu nuti abar nu biratti bar feemasoonni keenya bari yoo wal tuqan isaa shumurumaan takka wal godhan malee akka isaanii sanii waliin arrabsanii bar feemasoonni keenya jechuudha. Isaan bar maalamma osoo kunoo yoo asliin mubaarak hin arrabse jimmaan qaba jettee akkamitti wal arrabsite osoo dhiitee darrakkatte. Feemasoonni yoo wal arrabsan namni wal qootu sin jiru hundi viidiyoo maraa waraabbatee tulaala. Isaan amma feemasoota walirra jira yoonii maanyaa maal ta'anii jechuun wal lolaa jiran si galee dheenya kana isaanii fi wanni sun muudiitti shakkalan wanni sun muudii. Bismillah. Aboo inni wantoota gabayaan achi. Amaariffan beektu achi galika. Araara firoome indee memberruu dabalaa jiraman akka isaniinitti maal taate? Namni mana beektaa yoo kanatti. Nu biratti feemasii yoo wallalees girrisaan kun eessaa girra akka jiru beektu kan malaa ulee qabatee hundi loluu argita. Isaan biratti namni isaan girri jiru hin jiru. Namni hundi viidiyoo waraabbatee walii gadi hin deeme warra iyyuu argatu. Keenyoo anaaf asli iyyuu asti wal arrabsine osoo nuti wal arrabsine asirraan bu'in mana banatan na galabbatan. Sunis asli galabbate gama kiyyaa. Jidduu kanatti maal osoo suuraa isin galabbatanii bareedaa miti sababa isin wal loltaniin Saudi Arabiyaa keessa wal qabdiidha. Ka Saudi Arabiyaa kun immoo addu. Muka hudutti wal fiidi ijoollee hunduu isin nyaataa sila. Rakkanne wallahi baranaa. Yeroo tokko yoo amma anillee biyyuma kana jiraa miti rabbiin akkuma nu godhe jedha. Ijoon yoo amma Kaayirootti namni wal lole nu iyya yoo Dubaay namni wal lole nu iyya Itoophiyaatti. Maaliif akkasii jiru ijoolleen Saudi Arabiyaa kun maa akkasii rakkoon keessa maal? Bibi ijoolleen mana hidhaa jirti magaalaan argitu yoo magaalaan itti qabanii hidhanii. Yoo waan hojjetu dhabu nama walitti diraa sanaachi miskiina isa jira dalagu qabeetu maarkan nyaata kana rakkoon jiru. Raahaan qabu namni biyya kana. Kaleessa hoo'ennu makkatti wal qabsiise reengadda. Sunniin bakka cidha wayii na fakkaate sunniin cidha warra cidha dhaqee mushurraa guutuu hidha guuran na fakkaate. Sargee nuti. Wallaan beeku viidiyoo mooyii arge malaanis. Ajaa'iba wallah. Asuudii kanatti ofii wal darartan mootummaan isin darara sahaaraan akkasii dalagaan jaraa hin ulfaata. I don't know wallah rabbummaan raafamata isin yaa godhu. Karaan irra deeman